arra video ajaa'ibaata kan isinii dalagaa akkuma beeytan yeroo TikTok asiin namni hedduun seene galatoomii qibaatii kee shaamboo kee fayyadamnee naan jira galatoomaa isinillee fayyadamuu keessaniif du'aa keessan na horachiisuu keessaniif arraan shaamboo manatti dalaganii fi spray isinitti argisiisuuf deema kuni shaamboo sansilkii jedhama kun immoo olivera shaamboo miti kun as keessa argitan kun shaamboodha maalirraa dalagame kanarraa dalagame akkamitti dalagame maal fa'a fayyadamtee amma viidiyoo kana keessa akka waliin ilaallu ta'a kun immoo spray mataa keessaniif jechuun maasaaj kan ittiin gootan yeroo mataan keessa wal qabatee wal xaxee maal jedhee sirrii malee wal keessa seene akkanatti bishaan kanaanii akkana biqiltuu bishaan obaasutti bishaan mataa keessan jijjiisaa suuta addaan babbaastanii jechuudha. Walumaa galatti akkamitti akka shaamboo mana qopheessuu dandeettaniini paartii 2dha. Shaamboon kun shaamboo lammaffaadha mana kana keessa isinii himu. Maarreeka warroonni waan kanarraa fayyadamtanii waan ani isinii jedhu naa godhaa. Liinkii nanas jala kaa'ee ka YouTube kaanii deemaatii subscribe naa godhaa. Kanammoo like godhaatii namoota hedduu bira akka gahu godhaa. maal faa fayyadamtee warri jettan immoo han jarjarina isinii himuufiin deema inshallah isinitti dheeressuu dubbii viidiyocha laayikiidhaan na eegala warri shaamboo kana qofaa miti shaamboo fedhayyuun ta'a kan shaamboo rakkaa isaa dhiqqoo gatiin isaa 270 asitti adaamatti eegdana biratti meeqa akka ta'e hin beeku xiqqoo rakkasa waan ta'eef isin galee shaamboo rakkisa fayyadamaa أنا كاس يجون درامي inflation balance gochuudhaaf me ittuma haadamee isin ayye wantoonni ani fayyadame yoo jiraate maal fa'a gaama xabashaa baanaasa gogaa isaadha yookiin roozmarii jedhama afaan ingiliffatti afaan oromootti waan maal akka jedhamu hin beeku as bira akka argitan kun abishiidha kun immoo zinjabiiloodha kun immoo qurunfudiidha yookiin mismaar kun immoo qarafaa meetan jedha yaada kun immoo baala quxxiiti kun argitanii kun immoo qola burtukaanaa ayye tartiibumaan akkam akka godhu isinin mul'isa na hordofaa qola burtukaanaa waytaan mana fuulaaf ምናምን fayyadamne qola burtukaanaa eessaa arganna warri jettanii gaafattan jechuudha. Cawuri demo caccabe wala keessa yani mokkoroshi baka just with right ini dah kamen dana itu Koji qabana fakkaate sirriinaan daakamne sokkee xiqqoma daafamnaan nagaa kenna ትንሽ የተፈጨ እንትን ማለት ነው يعني تمرر واني داكمون يسانول
akkuma goona jechuudha qoshoo bisheetti naqaa. شركة ينونغا rosemary. Let me add it to the double. Rosemary hopefully got it on the double. Okay. hangam yeroo agamiitiif fayyadamnaa warra jettaniif jechuudha. Firiija keessa kennaan በጣም ለረጅም ጊዜ ያገለግላል። ji'a lamaafuu ni tajaajila. Firiija keessa kaan taanaan ani almost bulii 20-30 akkasittiin fayyadama. Viidiyoon irraa dheeratu jedhanatti fakkaata. Nama galchuun baqaashi. Waliifachiisuu malee viidiyoon dheeratuun homaa wanni inni nu fayyadu hin jiru. So kanaafini jidduutti mureetiin keessaa baasee san akkasiin ogoba qabaadha. So wantoota reefu daakee isin argitan sanii kun asitti naqee jechuudha. Hunda isaa asitti naqee. Isin reefu daakee asii argitan san argitanii kun bishaan liitira 2ti. Boilarii bishaan liitira 2 isatti naqee jechuudha. Danfisaa jira haa danfuuti. Kinoo danfaara arguu jirtanii miti. Wali dheeressu namaa barakaan qabu. So bishaan kanani almost guyyaa takkaaf akkanumattiin haga inni qabbanaa'utti lafa kaa'achuutti inni qabbanaa'ee jedhe bishaan biraallee aaditti godhatanii haxallalee yeroo dheeraadhaaf fayyadamaa jechuudha. Arguu jirtanii wana kana mataanii dheeressa akka mataan keenya gurraacha. So ya Rabbi, oh my goodness. My goodness. Alhamdulillah. Lunjini Rabbina lakabe. Akkaataa itti fayyadama isaa isinitti haayimuuti waan kana jechuudha. Namni baay'een itti fayyadama itti fayyadama isaa jettan. Kunoo kun amma spray baanaan kana isin galee kun amma axallalameetiin spray ta'a jechuudha. Akkam gootan yogguu mana shaaworii seenuu barfeetanii meeshaa qodaa qullaa akkanaa qopheeffatan. Meeshaa qodaa qullaa akkanaatti kanallee asitti naqxan. Shaamboo kanallee fuutanii itti dabaltan. Waliin miksi gootan. Argitee? Wita ati shaftoo akka inni ta'u jechuudha. Ankaashin duraarraa kanaa fi arrajimata ittiin dhiqatame jechuudha. Akkana tahaa jechuudha. Eegasii kanaan dhiqattan. Wita kanaan dhiqattanii sirrii maashaa gootanii dhiqattanii mataan keessan qulqullaa'ee ba'ee kanuma fuutanii tiniin bishaan isaa jechuun fuutanii wita mataan keessan qulqulluu ta'e jechuun maasaajii ittiin gootan yookiin ispiree irra gootanii sirriitti shukumtanii irrumatti dhiiftan. Mataan keenya uumamaan gurraacha akka inni ta'u yookiin arrii akka inni hin biqilchine ka godhu inzaayima meelaaninii jedhamu jira. Inzaayimni meelaaninii sun immoo kan inni aktiif ta'eetiin qaama keenya keessa mirguu danda'u yooni mataa keenya saffisni dhiigaa mataa keenya keessa jiru sirriitti wal keessa deemuu danda'edha. Namni tokko mataa isaa maasaajii wayita godhu yookiin harkaan maasaajii jechuun akkanatti sammuu tana sukkuumuu dhala. Akkanatti sammuu sukkuumee isinitti haamnu kana godhaniitiin saffisni dhiigaa akka dabalu taasisa. Saffisni dhiigaa dabale sun immoo maali faayidaan isaa warri jettaniif jechuudha. Akka mataan namaa dheeratu godha. Waan feete yoo fayyadamte yoo mataa kee maasaajii gootee akkanatti mataa kee keessa waan san seensistee akkana gootee gadi seensisiin homaan inni si fayyadu hin jiru jechuudha. Wantoota amma akkana dalagu kana wabillaahi la'aadhiin itti galateeffatame miidiyaa kanarratti adada laayivii an seenu jechuudha. Mataan kiyya moluu ta'u kakee rabbiin si sababa naa godhe obboleettii tiyya galatoominaan jedha namni martuu jechuudha.
alhamdulillah rabbil alamin isaanuu irraa fayyadamaniitiin anaan akkas jechuu isaaniitiif I'm proud of it. So isinillee irraa fayyadamaa obboleeyyan keessaniif dabarsaa. Mana kana subscribe godhaan link kanas jala kaa'aa immoo subscribe godhaanaa deematii. Salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Video biraatiin inshallah bor walitti deebina.